السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تهردفتو تساليها إمتيب جرجرتو نجا كيسالي الحمد لله. إجار رأسي تزازي أبوليتيكو توكو يوكي نردفتو كوتي توكو تزازي كرا أسندابو ديمو يتشودا إجا جولين جمع أسندابو إن بيكتو دي نبديك أبا كرا سنة كان ديمو داد إنجدا Carqii kafee isinitti agarsiiseen ture hadda immoo isa kana isinii fidee dhufee gaafas viidiyoo dheeratee innarraa carqii arabiyaan majlisiiti inni nadda qabadhee dhufe kanneen gaddaa suni kafeedha. Tizaazii lamadha kan isin hojjetatte qiyyaarii lama jechuudha. Lachanuyyuu kan minxaafiidhaan illee maachii godhu sufraa isaatiin illee sufraallee qiyyaarii biraan hojjetan jechuudha. Sanuma kan isin fayyadamtu akkasuma qarcaatii kanallee isuma kan isin fayyadamtu maaliif kalarichi walitti deemaa jechuudha. Akkasuma maggaarajaa sanuma kan isin fayyadamtu maaliif akka walitti deemu gooneeti kan nuti hojjennee fi isinis akkas barbaadde kan hojjechiiseef jechuudha dhiifama. Naa isaan isinitti agarsiisa amma viidiyoo isaatiin guutuu isaa jechuudha. Minxaafiillee gosuma isa sanas yeroo aftu minxaafima tokko fayyadamtee jechuudha. Maaliif walirraa deema gatii ta'eefi inshallah har'a garuu inshallah bal'inaanii waa'ee gatiirraa dubbannaa hordoftoota koo warroonni hojjechiifattanillee warroonni sicha hojjechiifachuu jirtullee yaada qabdanullee warroonni tizaazina biraa qabdanullee inshallah waa'ee gatiirraa xiqqoo dubbannaa. Egaa namoota baay'ees miti namootni hanga ta'e namootni muraasni gatiirraa akkam akkas ta'a hin qannasu maal jettu jechuudha. Naan baay'ee tokko astaayetiidhaanii gatii qannaashiidhaan kan isinii hojjechiisu qodaan tokkuma ta'ee qulqullinni qodaa tokkuma ta'ee garuu darzanii tokko irratti darzanii tokko jechuun firaashii 4 fi tiraasii 12 irratti garaagarummaa birrii 1000 qaba kan kootii fi kan bakka biraatti gurguramu jechuudha. Garuu isin kanumarraa hin qannasu jettu hordoftoota koo mee ilaalaa isa biyya biraarratti hojjetamu fi kan wal bira qabaa አራት የፍራሽ ጨርቅ አንድ ደርዘን ማለት ነው። ደርዘን የሚባለው የማይገባችሁ ሰዎች ካላችሁ አሁን ላይ እሱ 6500 ብር ነው። ሁለት ደርዘን ጨርቅ ደግሞ 24 የትራስ ጨርቅና 8 የፍራሽ ጨርቅ ደግሞ አሁን ላይ 13000 ብር ነው። ከዛ ምንጣፍ ትልቁ የቱርክ ምንጣፍ 2 በ4 2 ከ10 በሚባለው 7000 ገብቷል። ያው በጣም እየጨመረ ስለሆነ ማለት ነው። በእንደዚህ መልኩ ቤታችሁን ማሳመር ትችላላችሁ። akkuma argitanikaa firaashii 4 fi tiraasiin 12 nabratti birrii 5600 biyya biraarrattis ta'ee jimmuma keessa bakka biraatti birrii 6500 jedhaatti dhiifama garaagarummaa birrii 900 qaba jechuudha. Qodaan tokkuma ta'ee carqummaan qulqullinni isaa tokkuma ta'ee akkasi garaagarummaan isaa sanaa gadi yoo qannase isinii gaarii miti jira ka sanaa gadi qannaashiinis inni duddubeessaa todhamu carqii isa lammaffaa ta'e akkasuma inni irra keessa isaa kun zarfiin isaa kuni carqii isa zarfiinis isa lammaffaa ta'e waa hundaanuu gadaanaa ta'e gatiin baay'ee tokko gadaanaadhaan jira. Garuu maal isinii godha birrii 200 jedhamee qodaan taane hojjechiifachuurraa qodaadhuma bareedaa hojjechiifachuu wayyaa akka yaada mataa kootiitti. Kanaa gadi immoo warri hin qannasu jettanuu isinii fajaadha. Kanaa gadi yoo qannasee akkasii hordoftoota koo asumaanii hordoftuun koo tokko maallaan jettee yuutuubiidhuma kanarraa lakkoofsa koo fudhattee akkasiin hojjechiifachuu barbaada jettee waliin haasofnee walii gallee kaanee gatii irratti gatiin maal hin qannasuu kanarraa hin jabaate badaa minaaminaan jettee jechuudha. Ani baay'ee tokko astaayitiidhaan si hojjechiisa. Kanaa gadi immoo yoo qannase isa hojjechiisuufis hin baasu yeroo immoo qannasaa jedhamanu carqiisa hin taane wal makuu kanaaf si gaarii miti suma kana qannaashiidha kunumtu namni jedhee mee biyya biraa ilaalii meeqatti akka gurguramaa jiru jedheen liinkuma yuutuubii faasikaa amma itti erge ilaalimee jedhee jechuudha. Innaan maashaallah jara kana akkoo hedduun hordofaa baay'ee tokko bakka bareedduudha jarri sirriitti hojjetatu jarri koo guraageedha. Kanaaf gatii isaanii dabalatu innaa guraageen gatii dabalatee kan Oromoo maaf gatiin gadi bu'aree Oromoon hojjetatee argachuu hin qabu hojjetachuu hin qabu. Oromoon baay'ee tokko na dhibee wallaahi iddoo kanatti ilaalcha akkanaa kun gaarii miti. Maaliifuu numa Oromoon numatu yoo wal jabeessee waan gaarii walii hojjeta jechuudha. Numatu yoo wal jabeessee jabaadhu abshir yoo waliin jennee wal guddisna. Biyyi biraa akkoo
qophaa jara inni hojjetu sun bichi qophaa isaa guddatee miti inni kaanis bira dhaabatee sheerii walii godhanii laayikii walii godhanii maal jedhaniiti malee inni hojjetu sun bicha yoo ilaalcha dhabee yoo namarraa bitu dhabe waa tokko na inni irraa bitus waa ilaa maashaallah amaaraa kililii kana sirriitti jechuudha yuutuubaroonni bakka waa'ee dhuma meeshaa miidiyaa irratti yuutuubii irratti kan beeksisanii mana geggeessanii gurguranu bicha maanni inuma bitan bakka isa bitutu isa gurgurutu danata isa bitu irratti fakkaata yuutuubii jira yeroo laallu kan jira bichaadha kan bahu akkasii hordoftoota koo egaa yaada akkasii ilaalcha akkasii qabaachuun gaarii miti oromoonis inni hojjetus yoo jabaate inni kaanis illee yoo bukkee dhaabate jabeesse inuma jabaate jechuudha namni yaada qabu tokko innaa jarri guraageedha jarra maaraadha maashaallah innaa oromoon maanniree oromoon dirqama mataa gadi qabatee waan saagatii isaa rakasiisee gurguruu qabaa baay'ee tokko na dhibe jechuudha hordoftoota koo dhiifama simmeetaawii ta'etanii akkasii waannaani carqiin qodaa carqiin qulqulluu haa ta'u meeshaan nu hojjechiifannu qulqulluu haa ta'u malee gatii irratti karakkaraa yoo oolle akkasii namni gatii qannasu hedhee meeshaan taane isinitti gurguraa onlaayinii irratti isa xalabattan haa ta'u maatiin isa isinii bitu haa ta'u ofiifillee isa bittanu haa ta'u yoo amma suuqii tokko dhaqnee qodaa akkasii barbaanne gatii maal irratti hedhaa oolle waan gatii qannasaa qodaa kwaalitummaa sanuu hin beekne waan gatii akka nu barbaannu sanatti nu kennan jechuudha gatii karakkaruun utuma jiru tasa garuu yoo duuka oolle bakka namni sun waan qabu gurgurachuu jedhee jechuudha gatii qannasee qodaa lammaffaa isinitti gurguraa akkasii hordoftoota koo inshaallah carqiin kun immoo baay'ee tokko cimaadha isinitti miira kanaan duras carqii arabiyaa majlisii baay'ee tokko bareedaadha mircaa keessan taasisaa warroonni maatiidhaafis ofiifis hojjechiifachuu barbaadan ahlan lakkoofsa irratti argitanuun waatsaappii teelegiraam iimoon argachuu dandeessu inshaallah egaa hordoftuun koo kuni takkaayaallee qabdi kan kafee sanas takkaayaa qabdi takkaayaa kanallee irraa bahee jechuudha isa kafee sanatti itti galaa qiyyaariin kun akkuma argitanuu walirratti darabee isa kafee sanatuun irraan baasinii isa kana irratti uffise isa arabiyaanii kana irratti uffise innaa takkaayaan kun illee jechuudha hodhamee bahee jimmumaan keessattuu birrii 200 gurgurama angaruu dambanyaa birattan hojjechiisa gatii ta'ee fi birrii 1,000 hodhamee bahee boondidii isa andanyaa boondidii arabiyaan majlisii qulqulluu jechuudha akkasii hodhamee bahee carqiin irra keessaas itti uffifamee birrii 1,000 gatii harkaa gatii carqii gatii maalii wajjin akkasii hordoftoota koo bakka biraatti garuu birrii 200 na baay'ee tokko astaayitiidha qodaanii kanaa gadi immoo astaayitii nu godhaa kan jettan yoo taatanii injiru kanaa gadi qodaa isa lammaffaa yoo isa darajaan isaa gadi bu'aa yoo ta'e malee jechuudha sun immoo cimina hin qabu bakka ji'a muraasa booda akka hin taaneef nu jalaa ta'a akkasii inshaallah hordoftoota koo viidiyoo isinitti dheeressee jira hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa rabbi keessanaaf tura egaa viidiyoo kana laayikii godhaa yoo isinitti tole akkasuma nagaa rabbi keessanaaf